hundi keessanii yuukan dhufaa jirtan guyyaa ayyaana kabaja torbee aadaa. Naannoon Oromiyaa aadaa fi duudhaa bal'aa adda addaa qaba. Sirba, nyaata, kan hawaasummaa fi kan gosti isaa hedduudha jedhu. Obbo Mootummaa Tasammaa Direektoreetii Misooma Industirii Aadaa fi Aartii kan naannoo Oromiyaa. Akka obbo Mootummaatti qabeenyi kun martuu madda maallaqaa waan ta'u maleedha. Namni yeroo baay'ee aadaan hin gurguramu jedhee yaada. Aadaan hin gurguramu. Sadarkaa tokkoffaatti biyyoota guddachuu qaban keessaa han isaan gurgurachuu qaban bu'uura isaanii kan ta'an galtee dinagdee ta'uudhaan biyya jijjiiruu kan danda'u industirii aadaa fi aartii waan ta'eef isa gurgurachuu qabna. Meeshaalee aadaa oomishan irraa kaasee aadaa keenya kiliyyaa kan ta'e mataan isaa hin gurgurama. Fakkeenyaaf aadaan gadaa yeroo amma UNESCOtti galmaa'ee jira. Qabeenya keenya ta'urra darbee qabeenya addunyaa ta'aati kan inni jiru. Qabeenya addunyaa ta'uu danda'u kan ammoo nama ta'u biratti biyyoota hedduu biratti beekamaa jechuudha. Turistoonni isa daawwachuuf dhufuu jechuudha. Iddoon itti kabajamu irratti daawwachuu dhufuu jechuudha. Akkaataa inni kabajamu ilaaluu dhufuu jechuudha. Yeroo kana maal godhu? Sireef kaffalu, nyaataaf kaffalu, geejibaaf kaffalu, waan adda addaa bitatu. Kanaaf maal ta'e? Qarshiin itti ba'aa jira jechuudha. Gurgurreerraa jechuudha. Inni kaanis akkasuma. Obbo Mootummaan kana raawwachiisuudhaafis Biiroon Aadaa fi Tuurizimii kan naannoo Oromiyaa maalitti jira waan jedhus akkasitti dubbatu. Inni tokko akka waliigalaatti caasaan kan irratti hojjetu, kan gurmeessu, kan leenjisu, karoora baasee kallattii maluu qabuutiin kan adeemsisu, egzibishinii kan dhiyeessu, kan agarsiisu sadarkaa naannoodhaa qabee gara amma aanaatti gurmaa'ee jira. Kanarratti ekspoortoonni hojjetan jiru. Darbee hanqinni hin jira. Beekumsa irratti isa gara fuulduraatti hin fooyyessinaa jennee yaadna. Artistoonni namoonni aadaa irratti hojjetan kan akka uffannaa aadaa, meeshaalee aadaa asuma naannoo kanaatti leemman irratti kan hojjetamu baay'ee ammayyeeffamee gara biyya alaallee dhaqee leenjii argatee kan irratti hojjechaa jiran namoonni akkasii jiru. Suphee irratti ammayyeessaa jira. Kana yennaa jennu kun maa'inni abdii har'a jiru kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisee deemuu haala dandeenyuutiin egzibishiniin adda addaa walitti hidhamiinsa gabaa adda addaa haalitti uumamu mijeessaa jira. Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa 8ffaan godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamanneetti gaggeeffamaa ture kibxataa irraa xumuramee jira. Sagantaan kun dilbata darbe kan jalqabe yoo ta'u guyyoota 3 darban kanaaf naannolee Itoophiyaa kaan irraa keessummoonni fi hirmaattonni garaagaraa irratti hirmaataa turani. Guyyaa jalqabaa agarsiisni aadaa nyaataa fi kan gaggeeffamaa ture yoo ta'u sanaan booda kaleessaa fi har'a immoo hawwisawwan godinaalee Oromiyaa hedduun dorgommii gosa adda addaa gaggeessanii jiran. Geerar naan jettu meekee geeraruree teenyufaatas jiraree teenyufaatti madhuree. Dargaggoo Miiratuu Xilaa'uun sagalee niluu waliin qophii kanarra ture. Al'aarfaffaadhaaf hirmaataa jira jechuudha. Nuti Lubbaaboor daangaa Oromiyaa irraa dhufne. Inni kaan immoo Harargee daangaa Oromiyaa irraa dhufa. Ammas Baalee daangaa Oromiyaa irraa dhufa kallattii adda addaa karaa Shawaa Kaabaati. Oromiyaa kallattii arfaniin kallattii hundaan iyyuu namoonni aadaa isaa qabatee dhufa. Ani Lubbaabooritti dhaladhee guddadhe. Tarii aadaa Arsii, aadaa Baalee, Harargee, Shawaa Wallagga beekuu dhiisuu danda'a. Asitti garuu gaafa dhufee argu muuxannoo guddaa irraa fudhadha. Aadaa Oromoo illee nan bara, aadaa keenya illee nan bara jechuudha. Qophii kana barana kan qopheesse magaalaa Shaashamanneeti. Adda Maaliyaa Tufaa hooggantuu waajjira aadaa fi tuurizimii godina Arsii Lixaati. Galii argamsiisuu keessatti illee magaala sanii guddina magaala saniitiif illee baay'ee gaariidha jechuudha. Uummata keessatti illee dammaqiinsa aadaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u, duudhaa isaa irratti uummanni dammaqaa akka ta'u, deebi'eeyyuu aadaa kana daawwachuun hawwattummaa kan qabu ta'uu isaa, galii karaa argamsiisu ta'uu isaa, wanti akkasii yoo uumame carraa gaarii magaalaadha uumuu isaa, uummanni illee sosochii garaagaraa uumaa itti gammada. Kanaaf magaalittii illee ni guddatti. Waan hin guuttanne illee gara fuulduraatti waan koomentii hawaasni dhufee kennuuf sana guuttachaa deemte jechuudha. Kanaaf galii hin argatti waan ta'eef magaalaadhaafis bu'aa olaanaa qabaa jechuudha. Kanaafuu isinitti darbadhee maan harka koo balleessa ogeessatti barbaadee mul'ata koo milkeessa. Ayyaana kana irratti dargaggoonni hedduunis gama aartiin kalaqa garaagaraa dhiyeessanii jiran. Artiist Abbabech Ajjamaa qophii kana irratti argamtee turte. Godinaalee adda addaa irratti jiru. Hojjetanii ba'anii iddoos dhabanii haala isaas itti mijeechuu didee
kan duubatti deebi'an han dhaabatan jiru. Kun akkan taane fuulduratti cimanii hojjetanii akkatti fufaniin barbaada. Isaaniin karaa fuulduraa miidiyaalee adda addaatti of danda'anii hojjetanii waa tokko nama hanqachuu danda'a. Nama miijachuu dhiisuu danda'a. Kun mijatee fi fuulduratti akka ba'anii hawwaaf. Torbeen aadaa naannoo Oromiyaa gaggeeffamaa tures agarsiisa gosa hedduu keessummeessee har'a goolabamee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Arsii Lixaa Shaashamanneerraa.